Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'a immoo kan wajjiniin ilaallu maatimaatiksii kutaa 12ffaa kitaaba isaa haaraa jechuudha. Chapter 1dha jechuudha. Sequences and series kan jedhamudha jechuudha. Okay. Sequences activity 1.1 Gaaffii tokkoffaa maal jedha? 20 people live on the first floor of the building. Uummatii 20tu floorii jalqabaa keessa jiraata jedha. 34 people second floor. Floorii lammaffaa keessa immoo uummata 34tu jiraata. Akkasumas sadaffaa keessa immoo 48tu jiraata. Akkasumatti itti fufaa jedha. So how many people live in the 5th and 6th floor of the building jedha. Uummata mamtuu shanaffaa fi floorii shanaffaa fi ja'affaa keessa jiraata yookiin darbii shanaffaa fi darbii ja'affaa keessa uummata meeqatu jiraata jedhee nu gaafata jechuudha. Asirraa akka hubattan kana jechuudha. Tokkoffaarraa 20tu jira. Lammaffaarraa 34tu jira. Sadaffaarraa 48tu jira jechuudha. Garaagarummaa jira kana sadanii gaafa ilaaltanii 20 fi 34 gidduu garaagarummaan jiru meeqadha? 14 jechuudha. Asii jenna fudhattanii ilaaltanii garaagarummaan 48 fi 34 gidduu jiru 14dha jechuudha. Then ittaanis meeqataa jechuudha? 48 ittaanee tarmii kan jiru si meeqataa jechuudha? 48 irratti meeqa da'uudha jechuudha? 14 da'uudha jechuudha. 48 da'uu 14 immoo meeqataa jechuudha? 62 ta'a jechuudha. Ammas shanaffaa fi ja'affaa argachuu fi 62 irratti meeqa da'uudha? 14 da'uudha jechuudha. Da'uu 14 maal ta'a jechuudha? 64 da'uu 62 da'uu 14 76 ta'a jechuudha. 76 irratti ammas 14 daana jechuudha. Isatti aanu argachuuf. Akkasumas 14 itti daanaa deemnaa jechuudha. 14 itti daanaa deemna jechuudha. Gaaffii lammaffaa maal jedhaa? Find the next terms of following sequences jedha. Termoota lama taananii jiranii barbaadii jedha. Kamittiin akka hojjennu wajjin ilaallaa jechuudha. 47 fi 50 gidduu garaagarummaan jiru 3dha. 3 hir'achaa deema. Akkasumas isa kanaa gidduu 3 hir'achaa deema. Kanatti aanes kan jiru 3 irraa hir'ataa jechuudha. Kanaaf meeqataa? 38 ta'a jechuudha. Akkasumas kan kanatti aanee jiru immoo 38 taanee kan jiru immoo 35 ta'a. 3 irraa hir'achaa deemaa jira waan ta'eef jechuudha. Gaaffii lammaffaan kana fakkaata. Ittaanee bii kanas hojjechuu dandeessu. Biin immoo kanaaf 2 fi 12 gidduu garaagarummaan jiru 10dha. Akkasumas 12 fi 22 gidduu akkasuma 10 daachaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Ittaanee 42 ta'a. Ittaanee 52 ta'a jechuudha. 52 ta'a. Haaluma kanaan hojjetama jechuudha. Termii inni jedhamu gaa tokkoon isaa kuni qofaasaatti termii jedhama. Hundisaa walitti immoo maal jedhama? Termis jedhamee waamama jechuudha. Termis jedhamee waamama jechuudha. Gara definitionii sequence'itti immoo gaafa dabarru. Sequence is a function whose domain is the set of consecutive natural number. Consecutive natural number or subset of consecutive natural number starting with 1.
Sequence jechuun faakshinii ta'ee kan doomeenii isaa natural numberii ta'e jechuudha. Natural numberii jechuun maal jechuudha? Natural numberii jechuun lakkoofsa tokko ka'ee gara positive infinitytti kan deemu 1 2 3 4 5 jedhee gara positive infinitytti kan deemudha jechuudha. Kunis immoo doomeenii sequence jechuudha. Doomeenii jechuun maal akka ta'e inni isinitti hime. Fakkeenyaaf saaxinii kana jira jennee ta'e outputii fi inputii qabaachuu danda'a. Doomeenii jechuun isatti galu jechuudha. Isa keessa gashinee wanta sana argannu jechuudha. Iddoo kana inni jira jennee ta'e isa iddoo inni kana bu'uu jechuudha lakkoofsichi jechuudha. Isatti galu sana jechuudha. Outputiin immoo isa kamidha? Erga nuyi gashinee booddee lakkoofsa sana nuyi argannu sana jechuudha. Lakkoofsa sana nuyi argannu sana outputii jennee waamna jechuudha. Yookiin immoo range jennee waamna jechuudha. Range jennee waamna. A sequence is usually denoted by an dhaan bakka bu'a. Sequence'n kan inni ittiin bakka bu'u an dha jechuudha. An tiin bakka bu'a. The fraction value a1, a2, a3 up to an maal jedhama akkuma jalqaba irratti isinii kaasee term of sequence jennee waamna jechuudha. A1, A2, A3, A4, A5 jennee kan nuti itti fufnee waamnu maal jedhamee waamamanni terms of sequence jennee waamna jechuudha. An is called term the general term. General term jedhamee waamama jechuudha. Maaltu an maaliif general term jedhamee waamame jennee jettanii iddoo inni kana lakkoofsi barbaade bu'uu danda'a waan ta'eef. Dhibbi tokkos commissionis everyone kan barbaade bu'uu danda'a waan ta'eef general term yookiin immoo innis term jennee waamna jechuudha. Innis term jennee waamna jechuudha. Dhuma isaanii irratti hundaa'uudhaan sequence bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Innis finite sequence fi infinite sequence dha. Finite sequence jechuun maal jechuudha? Last term kan qabu jechuudha. Last term jechuun lakkoofsa ta'e tarreessinee tartiiba isaatiin orderii isaatiin lakkoofsa ta'e tarreessinee lakkoofsa tarreessine sana irratti dhuma kan qabu jechuudha. Lakkoofsichi dhuma kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 1 hanga 10 sequence ta'e jechuudha. Lakkoofsa 1 hanga 10 yenna tarreessinee 10 termii dhumaa isaa ta'e dhuma irratti tuqaa qaba yenna ta'e dhuma irratti tuqaa qaba yenna ta'e finite sequence jennaanii jechuudha. Finite sequence jennee waamna jechuudha. Infinite sequence jechuun immoo faallaa finite sequence jechuudha. Inni immoo dhuma kan hin qabne jechuudha. Gadabii kan hin qabne jechuudha. Kana jechuun 2 3 jennee kan itti fufnu jechuudha. Amma inni dhaabbataa miti. Tuqaa of booddeedhaa kan hin qabne jechuudha. Of booddeetii tuqaa kan hin qabne jechuudha. Lakkoofsi dhaabbataa kan hin taane jechuudha. Kanaaf maal jennee waamna? Infinite sequence jennee waamna. Doomeenii isaa immoo the set of natural number dha jechuudha. The set of natural number dha jechuudha. Example 1. List the first 5 terms of each of the following whose general terms are given below where n is a positive integer. Termoota armaan gaditti sii kennamanii first 5 terms tarreessi jedha yookiin immoo termoota jalqabaa 5 tarreessi jedha. Kan akkamittiin hojjenna isa jedhamuu fi iddoo inni hin jiru waanii gashina jechuudha. Maaliif doomeenii isaa waanii irraa jalqaba waan ta'eef. 2 times 1 minus 1 is equals to 2 minus 1 is equals to 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun wanii kan keenya gaafa hojjennu iddoo inni hin jiru waanii buusaa deemna jechuudha. Eetuus gaafa hojjennu akkamidha? 2 iddoo inni hin jirutu 2 buufna jechuudha. 2 minus 1 is equals to
4 minus 1 is equals to 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Akkasitiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. A3 gaafa barbaadanii akkasumadha jechuudha. A3 bakkuma inni jirtu lakkoofsa tartiibaan gashaa deemtu jechuudha. Gaaffii biirra jiru wajjin hojjenna. Gaaffii biirra jiru an is equals to minus 1 over 3 the power of n minus 1 dha jechuudha. Kana gaafa hojjennu iddoo inni jiru meeqa kaanii buufna? Tokko kaanii buufna jechuudha. Waan biraan qabu iddoo inni jirtu tokko kaanii buufna jechuudha. Fakkeenyaaf a1 barbaadne innati a1 is equals to minus 1 over 3 the power of 1 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo lakkoofsi kamiyyuu paawuriin isaa 0 ta'ennaan immoo maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Itti fufees hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Garuu akka isinii galuuf tokkotti isinii dabala. Fakkeenyaaf A3 barbaadna inni ta'e B kana irratti minus 1 over 3 dha. The power of iddoo inni kanaa meeqa gashina jechuudha? 3 gashina. 3 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 2 ta'a jechuudha. The power of 2 ta'a jechuudha. Paawuriin isaa kun garuu eenyuudhaaf dhaabata? Tokkoof isin dhaabata, sadiif isin dhaabata jechuudha. Lakkoofsa sadiif isin dhaabata, lamman isaatiif dhaabata jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha deebiin isaa? 1 over 9 ta'a jechuudha. Kana jechuun negatiivii tokko gaafa square goonu positiivii tokko ta'a. Sadii immoo gaafa square goonu positiivii 9 ta'a jechuudha. 1 over 9 ta'a jechuudha walumatti. Akkasitiin hojjechuun ni danda'ama. Sakaanis itti fuftanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Asirrattis hojjetamee jira waan ta'eef waan isin danqu qabaree yaadu. Itti aanee maaltu jira? Example 2 dha. Giraafii kaasuudha inni kun immoo. Giraafii kana gaafa kaafnu akkuma sila isinii kaasee ture inputii fi outputii wanta jedhamu jira. Yookiin immoo doomeenii fi reenjii isa jedhamu sana jechuudha. Doomeenii fi reenjii isa jedhamu sana jira jechuudha. Inni itti galu yeroo hundumaa inni gaafa ta'u inni keenya gaafa ta'u inni keessaa ba'u immoo inni keenya ta'a jechuudha. Yookiin immoo outputii keenya yookiin immoo reenjii keenya ta'a jechuudha. Reenjii keenya ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko yoo inni bakka buufne inni keenya maal ta'a jechuudha? Inni keenya maal ta'a jechuudha? 2 times 1 plus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf 3 ta'a jechuudha. 2 times 1 in 2 dha. 2 plus 1 immoo 3 ta'a jechuudha. Kanaaf asitti finnee 3 barreessina jechuudha. Asirratti akka mul'atu kana jechuudha. Asirratti akka argamu. Fiddanii gaafa tartiibaan bakka gashaa deemtanii gaafa lama bakka buuftanii 4 ta'a. 2 times 2 4 dha. 4 plus 1 5 ta'a jechuudha. Ammas gaafa 3 bakka buuftanii 2 times 3 6 6 plus 1 7 ta'a jechuudha. Tartiibuma kanaan kaasaa deemtu jechuudha. Zeen maal gootu itti fuftanii maal gootu akkasitiin kaastu jechuudha. Akkas gootanii akkasitiin kaaftu jechuudha. Gaafa kaastanii inni kun inni keenya bakka bu'a. Inni kun immoo inni keenya bakka bu'a jechuudha. Inni keenya akkuma argaa jirtan 1 2 3 asiin immoo 3 5 7 jedha itti fufaa deemaa jechuudha. 7 jedhee itti fufaa deemaa jechuudha. Then gaafa inni tokko inni immoo 3 jechuudha. Akkasitiin iddoo kanatti wal qabsiisu jechuudha. Gaafa inni inni immoo 5 jechuudha. Akkasitiin wal qabsiistu jechuudha. Giraafiin isaa sirriitti ka'ee jira waan ta'eef asirraa akkuma argamu kana jechuudha. Inni kun inni isaati. Inni kun immoo inni isaati jechuudha. Gaafa inni tokko asii inni immoo meeqa ta'a jechuudha? 3 iddootti kana jechuudha.
gidduutti kana. Gaafa inni 2 inni immoo 5 ta'a jechuudha. Inni 2 iddoo kana ta'a jechuudha. Gaafa inni 3 itti fufee akkasitiin deema jechuudha. Asirraa kan nuti hubannu giraafiin siikwensii kanaa maal ta'udha jechuudha. Straight line ta'udha jechuudha yookiin immoo linearii ta'uu isaati jechuudha. Linearii ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Exercise 1.1 list the first 5 terms of each of the following whose general terms are given below where n is positive integer. Maal jedha 5 terms termoota jalqabaa 5 tarreessi jedha. Termoota jalqabaa 5 barreessi jedha. Kanas haala jalqabammaa isinitti agarsiisee ture tarreessuu ni dandeessu jechuudha. Tokko kaatanii bakka buusuudha. Eewwanii barbaaddu yenna ta'e iddoo inni hin jiru bakka buustu jechuudha. Kana jechuun tuutaa jechuudha. Eetuu barbaaddu yenna ta'e iddoo inni hin jiru dhaxxanii meeqa buustu? 2 buustu jechuudha. 2 times 2 equals to 4 ta'a jechuudha. Equals to 4 ta'a jechuudha. Then ammas maal kun A3 bakka buufna. A3 is equals to akkasumatti ni tufaa jechuudha. Iddoo inni hin jiru meeqa buusuudha? Lakkoofsa 1 hanga 5 buusuudha jechuudha. Salphaadha. Gaaffii lammaffaa draw the graph of the following of sequence jedha. Kana gaafa jennu akkuma jalqaba ammas ni kaasitti jechuudha. Kanas teebilii gaafattu jalqaba. Teebilii gaafattu. Teebiliin kuni inni kuni innidha. Inni kun immoo innidha jechuudha. Inniin keenya akkuma beekamu meeqa kaa? 1 2 3 4 jedhee itti fufa jechuudha. 5 jedhee itti fufa akkasumatti ni jechuudha. Then bakka buustu jechuudha. Iddoo inni kana fiddanii isas asitti barreessitan kana bakka buustu jechuudha. Isasitti barreessitan kana fiddanii bakka buustu jechuudha. Giraafii kaasumsaa haaluma ammaatiin gaaffii salphaadha waan ta'eef waan cimuun qabu irraan darba jechuudha. Itti aansee gaaffii sadaffaa kana immoo gaaffii sadaffaan kuni there are 130 students in grade 1. Kunis fakkeenya gubbaatti hojjennee hojii wal fakkaata jechuudha. Garaagarummaa gidduu isaanii jiru yenna fudhatan 130 210 garaagarummaan gidduu isaanii jiru 80 jechuudha. Asiis garaagarummaan gidduu isaanii jiru meeqa jechuudha? 80 jechuudha. Itti aanee garaagarummaa kanatu maal irratti daana? Tarmii sattaanutti daana jechuudha. Inni maal gaafate? How many students 4 5 6 7 jedhe jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha? 290 ida'uu 80 maal ta'a jechuudha? 370 ta'a jechuudha. Akkasumatti 370 kana irratti meeqa daatu deebitanii immoo 80 daatu jechuudha. Haala salphaa akkasiitiin hojjechuu ni dandeessu. Wanti isiniin galee jiraate immoo Telegram channel irraa Oromiyaa Education Tube jettanii inni gashitanii argachuu dandeessu jechuudha. Achirratti gaaffii dhiyeessuu dandeessu. Isattaan nuti dabarra jechuudha. Kan biroo immoo kan nuti wajjin ilaallu Fibonacci and Mulatu sequence dha jechuudha. Fibonacci maal jechuudha? Mulatu sequence jechuun immoo maal jechuu akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Inni kuni kan inni nutti himu fayyaansaa jechuudha. Akkaataa itti kun ijaarame nutti agarsiisa jechuudha. Akkaataa inni kun itti ijaarame nutti agarsiisa jechuudha. Kana asirraa akkasiin argaa jirtan kana jechuudha. Kana jalqabaa kana yennan kaasnatee Fibonacci sequence ibsaarra waan ta'eef 1
tokko lama sadii. Kuni kan inni nutti agarsiisu Fibonacci sequence'n termiin jalqabaasaa fi termiin lammaffaasaa lakkoofsa tokko tokko kan ta'edha jechuudha. Lakkoofsa tokko tokko kan ta'edha jechuudha. Termiin jalqabaas termiin lammaffaas lakkoofsuma tokko jechuudha. Itti aanee inni jiru immoo ida'ama termii kana lammaniiti jechuudha. Kana jechuun 1 plus 1 meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 plus 1 immoo maal ta'a? 3 ta'a. 3 plus 2 immoo maal ta'a? 5 ta'a. 5 plus 3 immoo maal ta'a? 8 ta'a. 8 plus 5 immoo maal ta'a? 13 ta'a. 13 plus 18 immoo maal ta'a? 21 ta'a. Akkasitiin itti fufee deema jechuudha. Maal jedhama? Fibonacci sequence jedhama jechuudha. Kana egaa kana kaasuun ni danda'ama jechuudha gabatee kana haraarra deebine. Kana jechuun inni waan agarsiisu kuni termii jalqabaati jechuudha. Termoota lamman jalqabaati jechuudha. Kana jechuun akkas wanii jennatee kun asii samma saara maaltu jira? Wanii jira jechuudha. Gaafa jara kana lama walitti daanu maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Ammas gaafa 2 wanii walitti daanu 3 ta'a jechuudha. 3 tu gaafa walitti daanu maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. 5 ta'a jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Zeen ammas gaafa deebinee 3 5 walitti daanu maal ta'a? 8 ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Gaaffii itti aanee jiru Fibonacci sequence jechuun maal jechuu akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Fibonacci sequence is defined as follows. FN akkuma jalqaba irratti isinii kaasee FN tokko termiin jalqabaasaa wanii kan ta'edha. Itti aanees termii lammaffaasaa wanii kan ta'edha. Termii sadaffaasaa argachuuf immoo jara kana lama walitti daana jechuudha. Kun 3 ta'a jechuudha. 2 ta'a jechuudha. Itti fufee maal ta'a? Waniidha. Itti aanee maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 1 plus 1dha waan ta'eef. Itti aanee immoo 1 plus 2 maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Akkasitiin argama jechuudha. Garuu qormaata irratti kan inni isin shawwata jedhee yaadu kanadha jechuudha. Intiraansii irratti jechuudha. Kana qabachuu qabdu jechuudha. Gaafa isiniin jedhu iddoo kana fakkeenyaa fi inniin 0 yennatee termiin jalqabaa itti aanee inniin immoo 1 yennatee termiin inni itti aanee dhufu siriirraa ka'uu qabu jechuudha. Tuurraa ka'uu qaba jechuudha. If n greater than or equal to 2 jechuu qaba malee 3 ta'uu qabu jechuudha. Garuu yenna waaniidhaan ka'ee meeqaa ka'uu qaba? 3 ka'uu qaba. Yoo 0dhaan ka'ee 2 ka'uu qaba. Yoo inni 2 ka'ee asii immoo meeqa ta'uu qaba? 4 ta'uu qaba jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Inni isiniin galeerra isinii deebi'uu fi inni asiitii 0 ta'eera taanaanii inniin keenya meeqa jalqabuu qaba? Inni asii immoo 2 jalqabuu qaba. Asii 1 ta'eera taanaan meeqa jalqabuu qaba? 3 jalqabuu qaba. Asii 2 ta'eera ta'eennaan meeqa jalqabuu qaba? 4 jalqabuu qaba jechuudha. Shawwadamuun qabdanii isee kanarratti isin shawwada waan jedhee yaadeef jechuudha. Asirraa akkuma arginu peerii 2 jira. Peeriin lamman kun garuu akkuma tokkotti lakkaa'amu. Jalqaba irratti dhalachuu hin dandeenye yookiin dhalchuu hin dandeenye yookiin immoo ilmaan horuu hin dandeenye jechuudha. Lammaffaa irrattis akkasuma
then tokkuma jechuudha. Tokko ture tokkuma ta'anii jechuudha. Then inni lammaffaan kun warri lammaffaan kun immoo wal horanii jechuudha. Meeqa ta'anii? Lama ta'anii jechuudha. Lama ta'e. Ittaanee inni kunis warri jalqabaa kun nama jiru akkuma jiranitti wal horaa darbanii jechuudha. Isaan meeqa? Ilmaan haaraa godhatan jechuudha. Warri kun immoo akkuma jiranitti darbanii jechuudha. Meeqa ta'e jechuudha? Tokko, lama, sadii ta'e jechuudha. Ammasii tufee akkasitiin jira jechuudha. Warri kun ammoo lama godhatanii warri kun ammoo meeqa godhatanii? Warri kun sadii godhatanii jechuudha. Gaafa sadii godhatan meeqa ta'e jechuudha? 5 ta'e jechuudha. Inni immoo 5 ta'e jechuudha. Haala kanaan ilaaluun ni danda'ama. Example jira. List the first 8 term of Fibonacci sequences and draw the graph. Kun egaa salphaadha. Lakkoofsa tokko gaatanii tarreessuudha jechuudha. Termiin jalqabaa inni keenya yeroo hundumaa lakkoofsa tokko irraa kaasanii jedheera. 1, 2, 3, 4 jedhee isatti fufee deemuudha jechuudha. Fn keenya yeroo hundumaa immoo kennamaadha. Termiin jalqabaa fi termiin lammaffaan kennamaadha. Innis waniidha jechuudha. Waniidha jechuudha. Ittaanii termiin lammaffaanii ida'ama termii tokkoffaaf termii lammaffaatii jechuudha. Termii sadaffaan keenya jechuudha. Innis lama ta'a. Termootuma jiran tarreetti walitti deemtu jechuudha. Giraafii isaa gaafa kaasnu kana fakkaata. Teebilii kaafatan sanarraa ilaaltanii kaasuu ni dandeessu. Giraafiin kun bifa paaraboollaatiin kan deemudha jechuudha. Bifa paaraboollaatiin kan deemudha. Garuu isiniin galleenya ta'e isinii hojjechuu fi maal godhu teebilii kaastan kanarraati jechuudha. Fn tarree kanarra gootu isa kana jechuudha. Inni keessan immoo tarree kanarra gootu jechuudha. Haala kanaan kaastu jechuudha. Akkuma gubbaatti isinitti agarsiisee turedha. Salphaadha yaada. Mulaatuu siikweensiitti gaafa dabarru. Garaagarummaan mulaatuu siikwensii fi Fibonacci siikwensii maalodha jenne jettanii mulaatuu siikweensiin termiin jalqabaasaa 4 ka'a. Garuu akkuma gubbaatti ilaallee Fibonacci siikwensii immoo termiin jalqabaasaa 1dha jechuudha. Termiin lammaffaasaa 1dha. Kan Fibonacci siikwensii. Kan mulaatuu siikwensii garuu termiin tokkoffaansaa 4dha. Termiin lammaffaansaa immoo 1dha jechuudha. Termoota kana lamantuu walitti daamee termii sattaanu termii sadaffaa kenna jechuudha. Kana jechuun 4 + 1 maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. 1 + 5 6 ta'a jechuudha. 5 + 6 13 ta'a jechuudha. Haala kanaan deemaa jechuudha. Termootuma wal taananii jiranii hojjechuudha jechuudha. Inni kunis haala kanaan kennamee jira jechuudha. Kan isin dogoggorre maalodha? Akkuma gubbaatti isinii kaasee isatti kanadha jechuudha. Intiraansii irratti kalmoo isin shawwaduu danda'u. Kanaan ala immoo tarreessiidha. Isa immoo wajjiniin hojjenneerra waan ta'eef wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Wajjiniin kan nuti fuunee ilaallu recursive sequence jechuudha. A sequence is that related to general term an of sequence where one or more of terms that comes before it is said to be defined recursively. Kana jechuun recursively jechuun termoota jalqabaa kennaman irra sana walitti daanii termii sattaanu argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf A1 keenya lama inni ta'e A2 keenya immoo
3 yenna ta'e A3 keenya edaama jara kana lammanii gaafa ta'u jechuudha. Edaama A1 fi A2 gaafa ta'u jechuudha. Kana jechuun 2 plus 3 is equals to 5. Edaama kana gaafa ta'utu rekarsively jennee waamna jechuudha. Rekarsively jechuun kanadha jechuudha. Examplein rekarsively immoo eenyuudha? Fibonacci sequence fi mulaatuu sequence dha jechuudha. Mulaatuu sequence dha jechuudha. Haala kanaan ilaaluun ni danda'ama. Exercise 1.2 dha. Find the 12th term of sequences. 12th term of sequence kana tarreessedha. 1 jedhee itti fufa jechuudha. Kun Fibonacci sequence dha waan ta'eef hojjechuu ni dandeessu. Termootuma jiran kana walitti daatu jechuudha, waan biraan qabu. Gaafiin lammaffaa jiru list 8 terms of sequence and draw it is graph. Listii gochuufi termiin jalqabaa 4 irraa kaa jenne 4 dha, 1 dha. Itti aanee immoo 4 plus 1 dha jechuudha. Itti aanee immoo 5 plus 1 dha jechuudha. 6 dha. Itti aanee immoo 6 plus 5 dha jechuudha. Meeqa ta'a? 13 ta'a. Itti aanee immoo 13 plus 6 dha jechuudha. Meeqa ta'a? 19 ta'a jechuudha. Itti aanee immoo 19 da'u 13 ta'e jechuudha. Meeqa ta'a? 32 ta'a jechuudha. Itti aanee immoo 32 da'u 19 jechuudha. Haala kanaan tarreessitanii akkaataa gubbaatti wajjin ilaalle irratti hundooftanii immoo giraafii isaa kaastuu jechuudha. Salphaadha waan ta'eef kanasii bira darbuun filadha jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Mata duree itti aanu amma wal agarruutti galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana immoo akka inni hiriyoota keessan biraan ga'uu fi laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Waan daawwattaniif baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Thank you.